warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Oromoo System App hundi keessanuu jarra jirtu isiniin jedhan jiraan nagaan kootiin qabaan nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha har'a barumsa haaraa takka isinii qabadhee dhufeetiin jira. Barumsi kunii subscribe batanii maqaa keessaniin loogoo keessaniin akkaataa itti dalagachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Isinitti agarsiisu kiyyaan duratti warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii mallattoo notification ol kan jedhu irra kaadhaatii barumsaan guyyaa guyyaan asirratti gadhiisu isin bira hatattamaan akka isin bira ga'u godhadhaa isiniin jedha. Like share godhaatii hiriyoottan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa like godhaatii na jajjabeessaa subscribe illee godhaa isiniin jedha. Isa hojjetachuuf duraan dursitanii wanti appilikeeshiniin isin qabaachuu qabdan Pixlab fi KineMaster qabaachuu qabdanii kana qabaachuuf hundi keessanuu kanan qabdan jedhee yaada. YouTube fayyadamtan eega ta'ee YouTube hojjettan eega ta'ee hundi keessanuu kana akka qabdan abdii guddaan qaba. Pixlab fi KineMaster itti fayyadamnee loogoo mataa keenyatii fi maqaa YouTube chaanaala keenyatiin akkaataa subscribe batanii itti hojjetannu waliin ilaalla. Amma gara barumsaa isin dabarsaa na waliin tura. Duraan dursitanii Pixlab keessan keessanii seentanii Pixlab keessan keessa akkatti erga seentaniin booda maal gootanii barreeffama irratti baatu tana irraa dallattanii sanaan booda maal gootanii dhuftanii tan idduurra jirtu tana ni cuqaaftanii sanaan booda shapes tan jettu jala kana ni jirti. Shapes tan jettu jala kana ni jirti. Shapes tan jettu tana gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Yoo isin isaa gubbaa akkatti cuqaaftan akkatti isiniif fida. Maal gootanii gubbaa isaa qabdanii akkatti gadi wal qixxeeffattu jechuudha. Sanaan booda gara cinaa maraa harkiftanii dheereffattu jechuudha. Sanaan booda akkatti erga sirreessitaniin booda maal gootanii as dhuftanii mallattoo tana kishuu itti wanti gootanii fi ida'uu gubbaa tuqaatiniin xiqqeeffataniitiniin akka kurboo isiniif taatuuf irraa gabaabsattan. Sanaan booda okee jettaniini irratti xiqqeeffatanii erga jettaniin booda akkatti erga irratti sirreeffataniin booda jala kana tan tartiiba lamaffaarra jirtu tana ni argitan jedhee yaada. Isii gubbaa cuqaaftanii maal gootanii translate tan jettanii cuqaaftanii sanaan booda kana geessitanii jechuudha. Maal gootanii gubbaa olii kana dhuftanii seeftan jechuun ni jirti seef godhattu jechuudha. Seef gootanii keessaa baatanii jechuudha. Anamma seef godhee geesse waan ta'eef keessaa ba'ee isinitti agarsiisa. Amma immoo KineMaster keessan keessa akkatti seentaniin booda mallattoo ida'uu tana gubbaa ni cuqaaftu. Sanaan booda 16:9 kan jedhu kana ni cuqaaftu. Sanaan booda akkatti isiniif baasaa jechuudha. Dhuftanii miidiyaa bakka jedhu kana gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda baagiraawundii mafeetan tokko keessaa filattu. Baagiraawundii kalarii isaa keessaa erga filattaniin booda akkatti erga isiniif baneen booda amma isin kalarii nan barbaadu waan hin jirreef adiima kana fudhee keessaa ba'aa jechuudha. Akkana soba akka sakandii 15 ni dheereffattu. Sakandii 20 malee geessitan dhuftaniitiniin isa gubbaa akkatti gadi tuuxanii yoo jettan asitti wantiin isiniif bahaa jechuudha. Kalara tana gubbaa ni tuuxuu jechuudha. Isa gubbaa erga tuuxaniin booda akkatti kalara namni filadhu kana kalara kana ni filattu jechuudha. Erga akkatti filattaniin booda right gootanii fi maal gootanii layer tan jettu ni jirti. Layerii gubbaa tuuxanii miidiyaa kan jedhu ni jira. Miidiyaa kan jedhu kana gubbaa tuuxanii kareefu tana kan dursitaniitiin Pixlabin hojjetattan san gadi fudhattanii anamma isa gadi haa fudhume akkatti isa erga gadi fudhattaniin booda wal qixxeeffattanii irra ni kaa'attu. Sanaan booda anamma kana sanaan booda akkatti wanti gubbaan ni qixxeessitu right gootu isallee. Sanaan booda maaltu isin hafee loogoo keessan itti filattu. Loogoo keessan bakka
keessa jiru isintu beeka waan ta'eef loogoo keessan ni filattu. Namni loogoo kana haa filadhu, loogoo kiyya haa filadhu. Loogoo background duuban hin qabne sun godhattanii bareeda akkatti fiddanii maal gootanii irratti galchitu jechuudha. Akkatti erga irratti galchitaniin booda raayitii tuuxanii fi jechuudha. Bakka hafeen irratti sirreeffataa akkatti erga sirreessataniin booda kanallee fuutanii qixxeessituunii jechuudha wantiidhaan. Sanaan booda ammallee maaltu isin hafee leeyer tan jettana tuuxanii teekstii barreessitanii fi jechuudha. Maqaa loogoo keessa maqaa chaanaala keessaniitti barreessitu jechuudha. Nama kiyya Oromoo System App waan ta'eef Oromoo System App jedheeni barreeffadheen jira jechuudha. Akkatti herreega kaa'attaniin booda maal gootanii kalara jijjiirattanii jechuudha. Kalarri jala jiru adii waan ta'eef taniitiin kalara anamamee diimamarra haa kaa'u isin isinitti tolerra kaa'adha. Tanii ammallee wal qixxeessituunii jechuudha. Wal qixxeeffattanii jechuudha. Amma akkuma argitan wal qixxeeffannee jirra jechuudha. Ammallee waan nu hafeetu jira waan ta'eef waan nu hafe san dhaqneetiin fidannaa jechuudha. Wanta na hafe san dhaqee fidadhaa jechuudha. Nama gaalaarii keessan keessa seentanii mallattoo subscribe batanii ni fidattu jechuudha. Subscribe batanii download godhattaniitiin lafa kaa'attan san ni fidattu jechuudha. Kan amma seenee leeyer kan jedhu keessa seenee fidadhee dhufaa jechuudha. Akkatti erga fidadhee dhufeen booda maal godhaa irra oofaa jechuudha. Bakka hajamu san irra kuteetiniin as kaa'adhaa jechuudha. Bakka irra hajamu san irratti dhaabadhee irraa kutadhee as kaa'adhaa jechuudha. Isii tana yoo kan qabaanne taate komentii jalaan na beeksisaa. Telegiraam kiyya jala isiniif kaa'aa yookaan ammoo description box jala isiniif kaa'aa jechuudha. Seentanii irraa buufattu. Akkatti ammallee gara duubatilleen irraa baaftuu jechuudha. Irraa kutattuu jechuudha. Gamaa gamanatti irraa kuttanii jechuudha. Amma akkatti nu dhufee jechuudha. Sanaan booda maal goonaa fuunetiniin background isaa irraa balleessinaa jechuudha. Kiroomaa kiidhaan irraa balleessine. Kiroomaa kee akkatti irraa barreessinee maal goona tan akkatti hanga dhumaas cufnaafi jechuudha. Sanaan booda irraa itti goonee keessaa baanaa jechuudha. Sanaan booda isa gubbaatu inni green screen kana keenya gubbaatu qannee maal goona as kaawwannaa jechuudha. Akkatti akkuma argitan kana asiif erga kaa'attanii booda maal gootanii dhuftanii itti bantanii itti galuu isaan ilaaltu jechuudha. Akkuma argitan amma itti nagalee jira jechuudha. Amma maaltu naafee xiqqoo waan harka dheerateef irraa xiqqeessadhaa jechuudha. Akkatti erga wal qixxeeffattaniin booda maal gootanii green screen keessan hanga asii gabaabbata waan ta'eef dhuftanii irraa murtanii jechuudha. Mallattoo maqasiitiin irraa murattuu jechuudha. Sanaan booda wanta hundaa irraa murattanii walqixatti muruu qabdanii jechuudha. Hunda isaatu walqixxeessitanii muruu qabdanii jechuudha. Hunda isaatu walqixxeeffattanii irraa erga murattaniin booda akkatti as deebitanii maal gootanii amma akkuma argitan irratti galee jira jechuudha. Amma maaltu hafee tajaajila ol deemtu green screen subscribe tana qofatu keessaa ol bahaa jechuudha. Hundi isaatu akka jalanaa ol deemetiin yoo dhumaa immoo achi gaddeebuu godhuuf maal gootanii tokkoffamarraa isinitti agarsiisu. Dura kana gubbaan tuuxu sanaan booda as dhuftanii asin tuuxu sanaan booda maal gootanii as dhuftanii tuuxanii fi akkatti seal app kan jettu sana
isin daawwatan jettana gubbaa godhattu jechuudha. Ammallee akka suuta bahuuf maal gootanii akka suuta bahuuf kan akkaataa as dheereffattanii 2.0 kan jedhu kanarra gootu jechuudha. Ammallee gamanaan irraa baatanii kan jalallee yoo ol deebi'ullee kan ta'uu qabu gootu jechuudha. Akkatti yoo ba'ullee maal gootanii kanallee sakandii 20 irra godhattu jechuudha. 2.2 irra godhattu jechuudha. Ammallee Oromoo System App kan jedhu kanallee irra tuuxanii maal gootanii akkuma isinitti agarsiise kana gubbaa godhattu jechuudha. Jalaa akka ol deemuuf isallee maal gootanii as gubbaa godhattu jechuudha. Sanaan booda qastii gubbaatiin as baatanii kan jala yoo ol deebi'ullee yoo bageessee bahullee kan irratti ta'uu qabu asirra godhattu jechuudha. Isallee maal gootanii kan jalaa kana tuqattanii isallee maal gootanii 2.2 irra kaa'attu jechuudha. Isallee geessitaniirtu jechuudha. Amma immoo loogoo gubbaa tuuxanii jechuudha. Loogoo gubbaa tuuxanii kan gubbaa kanarra ni tuuxanii ammallee olooftanii kanarra kaa'attu jechuudha. Sakandii 20 irra kaa'attu jechuudha. Isallee suutaan akka deemu 2.2 irra kaa'attu jechuudha. Ammallee qastii fuulduraatiin baanee maal goonaa kan jalatti minaa jechuudha. Ammallee maal goonaa kanarra kaa'annaa jechuudha. Yoo geessee bahu irrii gadiitti akka bahuuf jechaa jechuudha. Maal gootanii isallee 2.2 irra kaa'attu jechuudha. Kanaan booda maaltu nu hafee amma adii garaachaa kana nu hafee jechuudha. Adii garaachaa irrallee tuqannee maal goonaa akkuma kan dursineetiin kaaniin goone irratti godhannaa jechuudha. Sakan isallee irrumatti galfannaa jechuudha. Sanaan booda qastii duraatiin baanee kan gad aanu kanallee irra godhannaa jechuudha. Yoo dhumeetiin hin geesse gara gadiitti akka bahu godhannaa jechuudha. Akkuma argitan asillee isallee irra geesse jechuudha. Hunda isaatu finne jechuudha. Amma itti banneetiin haa ilaallume. Akkuma argitan hundi isaatu jalaa ol deemaa jechuudha. Amma maal gootanii bilbila keessan irratti yommuu hojjettan sagaleen isaa akka isin jalaan hir'anne giriinii kana gubbaa tuuxanii maal gootanii sagalee isaa kana itti dabaltu jechuudha. Hanga dhumatti itti dabaltanii jechuudha. Akka itti hojjetattu jechuudha. Akkuma argitan hundi isaatu ol ba'aa yoo geesseetiin hin jedhe ammootu gara gadii deebi'aa jechuudha. Hundi isaatu si'a tokkotti wal duukaa hojjetaa jechuudha. Amma asitti fuuldura isaa gubbatti xiqqoo wanti wayii baatee jirti waan ta'eef ishii gubbaa buree irraa muraa jechuudha. Itti bantaniitiin yoo ilaaltan hundi isaatu si'a tokkotti ol ba'a, si'a tokkotti gad deebi'aa jechuudha. Geessinee jechuudha. Amma maal goonaa mallattoon sheer jettu gara gamanaa kana ni jirti. Sheer ta'ee mallattoon sheerii ni jirti. Isi gubbaa tuuxanii maal gootanii kana maxxanee marra akka dafeetiin isin bu'uu barbaadan marra kaa'attu qulqullina viidiyootiif wanti waan jedha nama barumsaaf waan ta'eef marra godhee akka dafee dhumutti isinitti agarsiisa. Amma akkuma argitan dhumeeraa jechuudha. Naa bu'ee dhumutti jiraa jechuudha. Amma banneetiin waliin ilaalame. Akkatti irratti tuqee yommuu banu akkati akkuma argitanii kanatti viidiyoo kiyya keessatti makamee jechuudha. Sa'a barbaadetti fidee irra kaa'adhaa jechuudha. Akkuma argitan irratti hojjetadheeraa jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota Oromoo System hundi keessattuu barumsa keenya xumurreetiin jirra. Ta'eef nagaan turaa isiniin jedha. Hanga barumsa itti aanu walitti deemuutti turtii gaarii isiniin jedha. Barumsi kun akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Like share godhaati waan isiniif hin gaarlee karaa komantiitiin na gaafadhaa isiniin jedha. Hanga barumsa dhufu walitti deebinutti turtii gaarii.